Neetwoorkiin nu rakkisaa jira. Invite gochuus na didaa jira. Okay. Ni dhaga'ama sagaleen? Mee namni itti dhaga'amu? Nagaya jirra. Shanan akkam nagaya? Aboo neetwoorkiin biyya kanaa addis akkuma biyya keessaniinsa. Wanni irraa dubbachaa turre waan gabaabaadha. Waan OPDO kana OPDO jijjiirama kana ittiin deemaa jirti moo kuffisuutti jirti? Akka seeraan galma'ee jiru OPDOdha. Waan hiriira nagayaa jedhamee yaadamaa jiru tokko irrattis yaada gabaabduu kaasuun barbaada. Hiriira namni kan godhu mirga ofii gaafachuu fi namni akka barbaadetti yaada isaa ibsachuudhaaf mirga guutuu qaba. Hanga mirga nama biraa hin tuqnetti. Hiriirri amma jedhamaa jiru kun garuu gaafiin garee tokkoon dhiyaatee ni jira. Hordoftoota amantii Ortodoksiitiin. Warra Oromoo ta'an jechuudha. Gaafii san dhiyeeffatanii sirnaan seeraan dhiyeeffatanii jiru. Gaafii sirnaan dhiyaate kana qaamni dhiyaateefis ilaalee jira. Deebiin itti kenne quubsaadha. Quubsaa miti san keessa hin seennu. Amma hiriirri bahamuuf yaadame kun maaliif gaafiin kun maaliif gaafatama waan jedhu. Gareen tokko gaafii maaliif gaafata jechuudhaan namni biraa hiriira bahu yookaan yaada ibsachuudhaaf gaafachuu wanti jedhamu sun hin jiru. Mirga namaa daangessuudhaaf mirgi siif kennamu hin jiraatu. Mirga kee gaafachuu that's all achirratti dhaabbata. Mirga nama biraa tuquudhaaf hiriirri bahamu hin jiraatu jechuudha. Kun waan seeraanis dhorkamaa ta'edha. Heera biyyattii keewwata 27 irratti ni daangeffama. Daangaa qaba. Kanaaf hiriirri suni bu'uurumarraa akeekni isaa gaafiin maaliif gaafatamaa waan jedhudha. Waan mirga namoota biroo wajjin walitti bu'udha jechuudha. Kanaaf hiriirri bifa kanaan dhiyaatu ammoo walitti bu'iinsa uumuu danda'a. Nageenya biyyattiif illee gaarii hin ta'u sodaachisaa ta'a. Kanaaf hiriira seera qabeessadha jechuun hin danda'amu. Kun waanuma mootummaan daangessuu danda'u jechuudha. Kan daangessuudhaaf mootummaan deeggarsa seeraa guutuu qaba. Nageenyaanis wal qabatee waan qabatamaan mul'atu hedduutu jira. Waan sobaanis wal qabsiifamee afarfamaa jiru waan hedduu jira. Wantoonni kunniin mootummaan waan kana akka daangessu waan isa dandeessisu waan ta'eef mootummaan yoo ofii hin barbaadin hiriira kana daangessuu ni danda'a jechuudha. Hiriirri qabata amantiitiin namoonni garii maaliif gaafii dhiyeessu jechuurraa
adeemsifamuuf yaadame kun waan daangeffamuu danda'u mootummaan daangessuu ni danda'a. Qabxiin biraa haala jijjiiramaa kana wajji wal qabatee OPDO'n akkamitti deemsisaa jirti waan jiru jijjiiramni kuni humna ummataatiin dhufee humna qeerrootiin dhufee hanga ammaatitti haaluma gaariidha jedhamuu danda'uun deemaa ture. Amma mallattoowwan durirraayis jalqabumarraa kaasee argaa turre tokko garuu kan gaafii bu'uuraa qeerroon Oromoo gaafataa ture wajji wal faalleessuutu jira. Keessattuu sadarkaa mootummaa federaalaatti wantoonni ta'aa jiran wantoota daayivarsitii hin calaqqisne wantoota federaalummaa sabdaneessaa kana faalleessan hedduutu mul'ataa turani. Kabaja ayyaana waggaa haaraati wal qabatee wanti dhalatees sanuma daran kan calaqqise malee waan haaraa miti. Biyyi akka Itoophiyaa daayivarsitii amantii hedduu eenyummaa yookaan afaan aadaa seenaa hedduu qabdu kun wantoota kana akkomodeet gootee yookaan inklusiif akka ta'utti yoo deemtee malee balaa guddaa itti fiduu danda'a. Balaa kana hambisuu kan danda'u ammallee mootummaadha. Dandeettii san guutumaa guutuutti dhabeera jechuun hin danda'amu yookaan immoo jijjiiramni kun tootaalii kollaapsuu godhee jira yookaan gufateera jechuullee sadarkaa dandeenyurra hin geenye ammallee waan xiqqoon inuma jirti jennee abdanna. Kana karaatti deebisuudhaaf garuu humni uummataa murteessaadha. Gaaffiiwwan gaafatamaa turan tokkoon tarreeffatanii tartiiba galfatanii deebisuun hafuuti. Waan uummata dallansiisan waan tokkummaa biyyattii diigu waan federaalummaa sabdaneessaa kana faalleessu gochuun hin malle. Biiroon Piraayim Ministeerii yookaan biiroon muummicha ministeeraa yeroo hedduu waan akkanaa kana gochuudhaan kan beekamu. Waan federaalummaa sabdaneessaa kana diigu Itoophiyaa isee guddittii durii san ka ittiin dhaadatan jedhamee ibsamu kun wanni akkasii kun seenaa Itoophiyaa keessa hin jiru. Seenaa Itoophiyaan guutuutti waliin qabdu keessatti kan waloo ta'ee seenaa bareedaan ittiin neetwoorkiin kunis hedduu nu cinqaa jira gabaabsuudhaaf yaala. Mootummaan jijjiiramaa jedhamee sadarkaa adda addaatti ibsamu kun warri ODP kun jechuudha. Roodmaappii ittiin biyya gaggeessan takkaa'uu warra izeemaatu nutu kenneef jedha takkaa'uu yeroo adda addaa hin qaban jedhameeti ibsamaa. Kun akkana ilaaluuti dogoggora natti fakkaata. Jijjiiramni kun kontekstii heera mootummaa keessatti fi seera biyyattiin ittiin bultu keessatti kan gaggeeffame waan ta'eef roodmaappii guddaan ittiin biyyi kun qajeelfamuu qabdu heera mootummaa federaalaa ka amma hojiirra jiru kana. San akka hojiirra hin oolle bifa adda addaatiin daqqaa itti uumuun silaa hin malle roodmaappii guddaan ittiin deemamuu qabu isa ta'uutu irra ture jechuudha. Heera kana dhiisanii roodmaappii biraa barbaaduun sababni barbaachiseefuu hin jiru. Mootummaan Ihaadig yookaan Addawaawii kun guutuutti jigee yookaan fonqolfameetii miti kaa jijjiirama jedhamee amma odeeffamaa jiru. Riifoormii wantoota burjaajessuudhaan kallattii dhabsiisuudhaan xiyyeeffannaa uummataas balleessuudhaan kallattii hin barbaadamin irra deemuun waan barbaachise fakkaata. Sun hammam deemsisaa waan jedhus waan sirriitti ilaalan natti hin fakkaatu. Hundaafuu numaa laallateenyee waan ta'uudhaaf deemu wanni hubatamuu qabu tokko ni dhaga'ama.
humna uummataa qisaasessuudha ta'a malee kallattiin amma ittiin deemamaa jiru kun fedhii uummataa akka hin taane ni beekama. Fedhii uummataa karaa hin taaneen deemuun kun humna qisaasessuu qoraan fixuufaa yoo ta'e malee waan galma ga'uu miti. Karaatti deebi'uun karaa sirriidha. Mootummaan waan namni jedhu dhaga'uu qaba. Ni dhaga'ama Abdii. Mootummaan uummata dhaga'uu qaba. Uummata achirra isa kaa'e kana sirriitti dhaga'uu qaba. Gungummii guddaatu deemaa jira Oromoo keessatti. Mootummaan kun hayyee ni dhaga'ama. Gungummii guddaa Oromoo keessatti deemaa jiru kana ofirraa salphisee deeggarsa Oromoo yoo hin argatin mootummaan kun mootummaa ta'e itti fufuu hin danda'u. Filannoo bakka Karrayyuu ni dhaga'ama Abdii. Mootummaan ODPdha konsistuensii isaa keessatti Oromiyaa keessatti yoo deeggarsa gahaa hin argatin mootummaa ta'e itti fufuu hin danda'u. Sadarkaa Oromiyaattis sadarkaa federaalaattis. Kanaaf gungummiin Oromoo irraa dhaga'amaa jiru kuni ka qabatama ka obsa guddaan keessatti mul'atu ta'uu isaa sirriitti hubachuu qabu. Hayyee Muhammad Hassan barreessuu irra tanuma wayya jenneeti. Hayyee mootummaan kun mootummaa ta'e itti fufuudhaaf biyyattii kanas baraaruudhaaf sirna federaalawaa sabdaneessaa kana ijaaree biyyattiin uummata hundaaf kataatu akka taatu gochuudhaaf handhuura biyyattii qabatee ka jiru deeggarsa uummata Oromoo qabaachuudha qaba. Deeggarsa Oromiyaa qabaachuudha qaba jechuudha. Oromiyaa irratti moo'uudha qaba. Eenyumtuu mootummaa ODP qofaa miti. Eenyumtuu paartiin siyaasaa Oromiyaa keessatti hin moo'in Itoophiyaa bulchuun hedduu isa rakkisa. Hedduu rakkataa jechuudha. Dinagdeedhaanis argama lafaatiin giddugaleessa walakkaa biyyaatti argamuudhaan lafa bal'aa qabaachuudhaan uummata walakkaa biyyattii ta'us qabaachuudhaan Oromiyaan murteessituudha jechuudha. Hiree Itoophiyaa murteessuudhaaf Oromiyaatu hiree olaanaadha qaba. Naannolee kaanirra caalaa jechuudha. Kanaafuu bakka hudduudhaan ta'an osoo hin tolfatin, osoo sirriitti hin sirreeffatin harkaa fi miilaan fiiguun kun hedduu isin hin baasuun jechuu ni fedha warra mootummaarra jiran kana. Namni keenya hedduu obsaa ture, obsi guddaan namni keenya godhatee hanga ammaa isaan eegaa ture. Nama keenyaatu achirra jira jedheeti. Kana akka biraatti ilaaluun sirrii miti. Uummanni ofii qabsaa'ee qeerroon ofii qabsaa'ee du'ee dhiigee garafame maakalaawii dhiyeenya agarsiisaa turan san keessatti waan namni hin taane hunda ta'e aangoorra akka ba'an isaan gochuun kun hiree takkaa'uu addunyaa kanarratti argamuu hin dandeenyedha. Kanaaf kana ofirratti wallaaluun ammoo salphina guddaadha. Kana ofirratti wallaaluu hin qabani.
dantaa Oromoo tiksuudha qabanii. Dantaan Oromoo yoo tiksame dantaan uummattoota biyyattii guutuu waliin tikfamuu ni danda'a. Oromoon wal qixxummaadha fedha. Oromiyaa irratti of bulchuudha fedha. Sadarkaa federaalaatti gahee isaaf malu qabachuudha fedha malee waan sanii oliin fedhu. Kanaan achitti gaafii Oromoo gaafii biraa fakkeessuunis sirrii miti. Akka gaafii finxaaleeyyii maarree jedhanii wal qabsiisan kun waan ta'uu hin qabnedha. Obsa uummata guddaa kana bifa hin taaneen hubachuun sirrii miti waan jedhuun qabaa. Neetwoorkiin biyya kanaattis hedduun rakkisaa waan jiruuf haganuman jechuu fedha. Mahammad